Wabeeffachuun kaleessa ibsa miidiyaaf kennan irratti ture. Mariin nageenyaa waraana dhaabuuf jalqabame abdii xiqqoo kan qabu ta'uu kan himan Dr. Dabratsiyoon gama biraan mootummaan Itiyoophiyaa yeroo marii nageenyaa jedhamu kana of cimsuuf akka itti fayyadama jechuunis qeeqaniiru. Salaam zakkaan nagwar imbar gabiit fatana zalloy. Nagaan akka bu'uuf jecha wanta danda'amu gochuuf jecha malee wanta qormaata guddaa qabudha. Nuti ka jennu carraa kana itti fayyadamnudha. Akkuma beekamu rakkooleen adda addaa jiru. Gamtaa Afrikaa bakka bu'uun pirezidantiin duraanii Naayijeeriyaa nagaa buusuuf mariin gaggeessa jechuun irra deddeebiin dhufanii turan. Akkasumas pirezidantiin Keeniyaa jilli Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaas akkasumas socho'aa jiru. Gama keenyaan ammas gargaarsa namoomaaf balbala banuuf dhukaasni dhaabbatee baankileen akka banaman dhiyeessiin maallaqaa fi boba'aas akka jiraatuuf cimsinee hojjechaa jirra. Guyyaa dhumaa keenyeerra. Yeroo gabaabaa keessatti haa xumuramuu jenneerra. Kana hin ta'u taanaan garuu akkanaan marfamnee yeroo dheeraaf obsinee turuu hin dandeenyu. Dandeettii isaanii qindeeffachaa jiru. Kanaaf wanti nagaa jedhan wanta yeroo fidha. Humna qaban walitti qabatanii sadarkaa ni dandeenya jedhan irra yommuu ga'an haleellaa eegaluun isaaniin oolu. Kanaaf waan nu eeggatu beekna. Kana utuu beeknuti gara waamicha nagaa kanaatti galaa kan jirru. Yaalii marii nageenyaa fi fuulduree Tigraay irratti ibsa bal'aa kan kennan Dr. Dabratsiyoon ibsa miidiyaaleef kennan irratti haaluma kamiiniyyuu mariif hin dhiyaatan kanneen jedhan qabxiilee 5 lafa kaa'aniiru. Wantooti kana irratti falmiin akka hin jirre baramuu qaba. Gaaffileen bu'uuraa uummata Tigraay wanta falmiif dhiyaatu miti. Kennanii fudhachuun asirratti hin hojjetu. Jalqaba humna waraanaa keenya irratti falmiin hin jiru. Warra amma jiran qofa miti. Ittuu ni daballa. Kanaaf kana booda humna keenya qabanneeti jiraanna. Kan biraan waa'ee bulchiinsa Tigraayidha. Amma akka heera biyyattiitti daangaan naannoo Tigraay baramee jiru irratti falmiin hin jiru. Humni waraanaa Eertiraas ba'uu qaba. Kunis falmiin qabaatu. Mirgi uummatni Tigraay hiree ofii ofiin murteeffachuuf qabus akkasuma wanta falmiif dhiyaatu miti. Wareegamni kun hundi kataasifame bulchiinsa deebisuuf qofa miti. Mariin kun uummatni Tigraay adeemsa egeree fedhii isaa ta'e akka murteeffatu kan godhu ta'uu qaba. Qaamoleen uummata Tigraay irratti yakka gaggeessan seeratti dhiyaachuu qabaachuun isaanii wanta falmiif dhiyaatu miti. Kunneen qabxiilee waliigaltichaa ijoo fi cabsamuu hin qabnedha. Mootummaa Itiyoophiyaa fi TPLF gidduu waliin dubbiin akka jiru dhaabbileen idila addunyaa bal'inaan ibsanis dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii garuu kun dhugaa miti jedhan.